akkasumas godinaalee Oromiyaa keessatti qonnaan bultoonni rakkoo nageenyaatiin gara magaalotaatti baqachaa jiraachuu himamuu isaa irratti odeeffannoo qabna. Dhuma irratti dhaabbanni teekinooloojii guddaan yookiin googiliin afaan Oromoo dabalatee afaanota Afrikaa 13 irratti tajaajila artiifishaal intelligensii hojiirra oolchuun jijjiirama guddaa diijitaalaa uumuu isaa irratti ni ilaalla. Kanaaf haga dhuma qophii keenyaatti nu waliin turuun odeeffannoo bal'aa argadhaa. Yoo chaanal keenya irratti haaraa taatan sabiskiraayib gochuun akkasumas laayikii fi sheerii gochuun deeggaruu hin dagatinaa jecha oduun keenya itti fufa. Odeeffannoo keenya ka jalqabaatiin ayyaanni waggaa haaraa Sidaamaa Fiichee Cambalaalaa haala adda ta'een kabajamaa ooleera. Ayyaanni waggaa haaraa saba Sidaamaa kan Fiichee Cambalaalaa jedhamu har'a bitootessa 14 bara 2026 sagantaawwan garaa garaatiin kabajamaa jira. Ayyaanni kun aadaa fi duudhaa uummata Sidaamaa keessatti bakka guddaa kan qabu yoo ta'u, waggaa 11 dura dhaabbata addunyaa UNESCO biratti hambaa aadaa addunyaa keessaa tokko ta'uun galmaa'eera. Ayyaanni Fiichee Cambalaalaa sirna adda addaa qaba. Akkaataa sochii urjiiwwanii irratti hundaa'uun ayyaantonni yeroo isaa murteessu. Sana booda hangafni gosootaa himamee jaarsoliin biyyaa guyyaa ayyaanichaaf ifa gochuun uummanni waliin kabaja. Uummata Sidaamaa biratti ayyaanni kun mallattoo araaraa, tokkummaa fi nageenyaa ta'ee beekama. Kanaafis addunyaa guutuun akka hambaa aadaa nama tiksuu qabuutti yuuniskootti galmeesseera. Har'a naannoo Sidaamaa keessatti sirnoota aadaa fi uffata aadaa, nyaata aadaa fi walgahii uummataatiin ayyaanni kun bifa ho'aan kabajamaa ooleera. Odeeffannoo keenya kabrootiin waraanni Amaaraa Faannoo yookiin Faannoo Naashinaal Muuvimenti komaandoota haaraa 2000 eebbisiisuu beeksise. Amaaraa Faannoo Naashinaal Muuvimenti garee loltoota isaa keessaa komaandoota haaraa 2000 leenjii addaa fudhatan eebbisiisuu isaa beeksiseera. Sirna eebbichaa kun humna waraanaa garee kanaa babal'isuuf tarkaanfii guddaa ta'uu eerameera. Akka odeeffannoon ba'e ibsutti komaandonni haaraan kunneen leenjii waraanaa addaa fudhatanii hojii waraanaa fi hojii nageenyaa irratti bobba'uuf qophaa'aniiru jedhame. Sirni eebbichaa kun dandeettii waraanaa fi caasaa sochii garee kanaa cimsuuf kan kaayyeffate ta'uu eerameera. Dabalataanis tarkaanfiin kun yeroo walitti bu'iinsa mootummaa Itoophiyaa fi humnoota hidhatanii socho'an naannoo Amaaraa keessatti itti fufee jiru keessatti kan geggeeffame ta'uu ibsameera. Haalli kunis humnoonni garee kanaa caasaa isaanii babal'isuun sochii isaanii jabeeffachuu agarsiisa jedhameetu eegama. Odeeffannoon dabalataa akka mul'isutti gareen Amaaraa Faannoo yookiin Naashinaal Muuvimenti yeroo dhiyoo keessatti humnoota faannoo adda addaa tokkoomsuun dhaabbata tokko jalatti gurmeessuun hojii waraanaa fi siyaasaa isaa cimsaa jiraachuu fi gareen kun mootummaa waliin hidhata gadi fagoo akka qaban miidiyaaleen garaa garaa beeksifamaa tureera. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee keessatti hawaasni nagaa buqqa'aa jiraachuun dhaga'ame. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti haalli nageenyaa yeroo ammaa yaaddessaa ta'aa jiraachuun gabaafamaa jira. Odeeffannoon bitootessa 14 bara 2026 ba'e akka agarsiisutti aanaa Jaardagaa Jaartee keessatti uummanni naannichaa rakkoo ulfaataa keessa seenee jiraachuun himameera. Akka odeeffannoon naannichaa irra dhaga'amutti hidhattoonni faannoo jedhaman sochii isaanii cimsuun uummata nagaa qe'ee isaanii irraa buqqaasaa jiraachuun ibsameera. Haala kanaan maatiin hedduun qe'ee isaanii dhiisanii gara bakka biraatti baqachaa jiraachuun eerameera. Haatilleen ilmaan isaanii qomatti qabatanii maatiiwwan isaanii waliin lubbuu isaanii baraaruuf gara bosonaa fi naannolee biraatti baqachaa jiran jechuun jiraattonni naannichaa haala gaddiisaa kana ibsaniiru. Uummanni naannichaa wal gargaarsaa fi walii birmannaa akka jabeessan waamicha taasifamaa jira. Akkasumas rakkoon nageenyaa kun hatattamaan furmaataa akka argatu hawwiin uummataa guddaan ibsamaa jira. Haalli kun yeroo rakkoon nageenyaa naannolee garaa garaa keessatti itti fufee jiru keessatti hawaasni nagaa irratti dhiibbaa guddaa uumaa jiraachuun ibsameera. Odeeffannoo keenya kabirootiin Itoophiyaan alergii bunaa irraa doolaara biiliyoona 3 argachuuf kaayeffatte ji'oota 6 darbaniin qormaanni mudate. Bitootessa 12 bara 2026 Itoophiyaan bara baajataa kana keessatti buna toonii 6,000 gara gabaa addunyaatti erguun galii doolaara biiliyoona 3 argachuuf karoorfachuun hojjechaa jirtu Ministeera of Agriikaalcharaaf Itoophiyaan beeksise. Haa ta'u malee alergiin ji'oota 6 darban keessatti mul'ate karooricha irratti qormaanni akka mudate agarsiisaa jira.
Hojii gaggeessaan hariiroo hawaasaa fi koominikeeshinii ministeerichaa Yimir Daawud ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin akka jedhanitti ji'oota ja'an jalqabaa bara baajataa kanaa keessatti buna toonii 200,000 gara biyya alaatti erguun galii doolaara biliyoona 3.35 galmeessuun danda'ameera jedhan. Akka ibsanitti galiin argame gama karoorichaatiin ol ta'us hammi bunaa alergii gama heddumminaatiin karoora waliigalaa keessatti 74% qofa kan ga'e ta'uu ibsaniiru. Hojii gaggeessaan kun dabaluun akka jedhanitti sababni guddaan alergii buna gadi ba'uuf tilmaama dogoggoraa bunni akka buufamu fi gatiin doolaaraa akka dabalu jedhu irraa kan ka'e oomishtoonni gariin buna gabaa irratti dhiyeessuu dhabuudhaa jedhan. Kanaafuu bunni yeroodhaan gabaa addunyaatti akka dhiyaatuuf qaamoleen bunaa dhoksaan kuusan irratti to'annoo cimaa fi tarkaanfii seeraa kabachiisu akka fudhatamu ibsaniiru. Akkasumas Itoophiyaan Coffee and Tea Authority'n qooda fudhattoota naannichaa fi qaamolee nageenyaa waliin qindoomanii gabaa sadarkaa gadi aanaa irratti hordoffii akka gaggeessu qajeelfamni kennamuu isaanii beeksaniiru. Dabalataanis qonnaan bultoonni odeeffannoo dogoggoraaf akka hin saaxilamneef miidiyaaleenii fi waldaaleen hojii gamtaa duula hubannoo uumuu akka gaggeessan gaafataniiru. Akka ragaan mul'isutti Itoophiyaan biyyoota Biraazil, Veetnaamii fi Kolombiyaa booda addunyaa irratti buna alergiin sadarkaa 4ffaa irratti argamti. Buna alergiin galii qonnaa waliigalaa biyyattii keessaa hanga 65 ta'uu qabaachuunis ibsameera. Addi bilisummaa Oromoo balaan sigiga lafaa gaamoo mudatee lubbuu namoota 80 darbuu isaa ilaalchisee gadda cimaa ibsate. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n balaasuu kanneessaa sigiga lafaa sababa rooba cimaa roobeen naannoo kibba Itoophiyaa godina Gaamoo aanaa Gachoo Baabaa ganda Diinshoo keessatti mudatee lubbuu lammiilee hedduu darbuutti gadda guddaa ibseera. Ibsi dhaabbatichaa baaseen balaa uumamaa ulfaataa kanaan qe'ee fi qabeenya uummataa hedduun manca'uu akkasumas lammiileen hedduun miidhaa qaamaa fi sammuu cimaaf saaxilamuu ibseera. Odeeffannoon hanga ammaatti jiru akka agarsiisutti namoota miidhaman 125 keessaa lubbuun namoota 80 darbuu isaa ibsuun kun gadda guddaa sabaaf biyyaa irratti fidee ta'uu hubachiiseera. Dhaabbatichi ibsa isaa keessatti maatiiwwan isaanii jaallatan balaa kanaan dhabaniif gadduu fi tasgabbii akka argatan hawwii isaa ibseera. Akkasumas namoota miidhamanii fi qe'ee isaanii dhabaniif jajjabina obsaa fi abdii akka qabaatan dhaamsa garaa nama tuqu dabarseera. Addi bilisummaa Oromoo yookiin ABO'n yeroo balaa kanaa keessatti lammiileen wal bira dhaabbachuun warra du'e kabajaan awwaaluu kanneen lubbuun hafan ammoo gargaaruu fi deebisanii dhaabuu akka aadaa fi dirqama hawaasummaa keenyaa ta'uu yaadachiiseera. Kanaaf mootummaan dhaabbileen gargaarsa biyya keessaa fi alaa akkasumas hawaasa bal'aa akka hatattamaan namoota miidhaman bira dhaabbatan gargaarsa namoomaa fi hojii deebisanii dhaabuu irratti hirmaatan waamicha cimaa dabarseera. Dhuma irratti lammiileen balaa kanaan miidhaman saffisaan gargaaramuu fi jireenyi isaanii akka deebi'u hawwii guddaa qaba jechuun ibseera. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii Wallagga Bahaa fi Booranaa keessatti fudhateen injifannoo galmeessuu ifoomse. Waraanni bilisummaa Oromoo yookiin WBO'n zoonii lixaa tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen WBO'n loltoonni isaa tarkaanfii waraanaa fudhataniin injifannoo galmeessuu isaanii beeksiseera. Akka gabaasa waraana kanaatti waraanni bilisummaa Oromoo godina Booranaa aanaa Daarimuu ganda Odaa jedhamutti bitootessa 13 bara 2026 tarkaanfii fudhateen humnoota mootummaa irratti haleellaa geggeessan qawwee gosa PKM tokko waraana mootummaa irraa hiikuun galii dantaa moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof yoo taasisu. Kana malees waraanni bilisummaa Oromoo Wallagga Bahaa aanaa Sibuu Siree bakka Bujjuuraa jedhamuun beekamutti loltoonni mootummaa irratti tarkaanfii fudhateen loltoota mootummaa 14 battalatti ajjeesuu fi 10 ammoo booji'uu isaa ibseera. Haaluma kanaan meeshaa waraanaa gosa Akaamaa 19 humna mootummaa irraa hiikuun harka isaanii galfachuu fi kaambii waraanaa naannichaa to'annoo jala galchuu isaanii ibsameera. Gabaasni kun akka ibsutti tarkaanfiin kun yeroo walitti bu'iinsi mootummaa fi humnoota mormitootaa naannolee garaagaraa keessatti dhufee jiru keessatti kan raawwatame ta'uu eerameera. Odeeffannoo keenya gabirootiin Ameerikaan miseensa faannoo shororkeessaa jechuun himatame tokko biyya irraa ariite. Dhaabbanni nageenyaa fi immigireeshinii Ameerikaa USA Immigration and Custom Enforcement yookiin ICE namni Solomoon Boggaalee jedhamu miseensa garee hidhataa
alidilee ta'ee fi dhiitaa mirga namummaa keessatti qooda fudhate jechuun himatame biyya Yuunaayitid Isteet irraa ari'amuu isaa beeksise. Akka ibsaa ICA'tti Solomoon Boggaalee miseensa garee faannoo ta'uu isaa kan mirkaneessu qabiyyee garaagaraa miidiyaa hawaasaa irratti maxxanfame irraa argameera. Dhaabbaticha akka ibsetti gareen faannoo garee shororkeessaa sadarkaa sadaffaa jedhamee ibsame. Akka seera immigireeshinii fi lammummaa Ameerikaatti gareen shororkeessaa sadarkaa sadaffaa jechuun garee mootummaa Ameerikaatiin ifatti tarree shororkeessitootaa keessatti hin galmoofne ta'us namoota lamaa fi sanaa ol kan of keessaa qabu kan gocha shororkeessummaa raawwatu jechuudha. Akka odeeffannoon ICE irraa bahetti Solomoon Boggaalaa miidiyaa hawaasaa irratti ergaa dabarsee tureen dhalattoota naannoo Tigraay yookiin Tigraay riijin irratti haleellaa akka raawwatamu kakaasaa ture jedhame. Sababa kanaan namni kun faayidaa immigireeshinii irraa haqamee dhuma irratti bitootessa 5 bara 2026 keessa Yuunaayitid Isteet irraa gara biyya isaatti akka ari'amu Yuunaayitid Isteet Immigreeshin and Custom Enforcement beeksise. Odeeffannoo keenya kan birootiin godinaalee Oromiyaa keessatti qonnaan bultoonni gara magaalaatti baqachaa jiraachuun himame. Godinaalee naannoo Oromiyaa keessatti maqaa misoomaa fi nageenyaa jedhuun qonnaan bultoonni gara leenjii waraanaatti dirqamaan galchaa jiraachuun himame. Sababa kanaan maatiin qonnaan bultootaa hedduun qe'ee isaanii dhiisanii gara magaalaatti baqachaa jiraachuun odeeffannoon mul'isa. Baqachuun maatii kanaa barnoota ijoollee irratti dhiibbaa guddaa uumaa jira jedhame. Barattoonni hedduun maatii isaanii waliin gara magaalaatti godaanuu isaanii irraa kan ka'e barnoota isaanii addaan kutaa jiraachuun dhaga'ameera. Kunis kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti harcaatii barattootaa dabalaa dhufeera jedhame. Haala kanaan godina Shawaa Lixaa aanaa Walmaraa keessatti mana barumsaa Kallachoo jedhamu irraa sababa maatiin isaanii milishaa ta'uu didanii qe'ee isaanii gadhiisaniif barattoonni hedduun barnoota adda kutanii odeeffannoon argame akka mul'isutti barattoota durbaa 55 barattoota dhiiraa 43 waliigala 103. Barattoonni kunneen yeroo ammaa barnoota isaanii dhaabuu isaanii himameera. Aanaalee Goojjoo yookiin Jalduu, Gindabarat, Abunaa Gindabaratii fi naannolee biroo keessattis namoonni baay'een milishaa taanee meeshaa mootummaa hin hidhannu jechuun gara magaalaatti baqachaa jiraachuun odeeffannoon ibsa. Namoonni hedduun qaala'insa jireenyaa fi haala jireenyaa haala magaalaa keessatti mudatuun rakkachaa jiraachuunis himameera. Odeeffannoo keenya addaatiin ammoo googiliin afaan Oromoo dabalatee afaanota Afrikaa 13f artificial intelligence hojiirra oolchuu kun jijjiirama guddaa dijiitalaa addunyaaf gumaachedha jedhame. Dhaabbanni teekinooloojii addunyaa Googil afaan Oromoo, Amaaraa fi Sumaalee dabalatee afaanota Afrikaa 13f tajaajila dandeettii hubannoo namtolchee yookiin artificial intelligence hojiirra oolcheera jedhame. Tarkaanfiin kun fayyadamtoota Afrikaa miliyoonaan lakkaa'aman barreeffama, sagalee fi fakkii fayyadamuun afaanota isaanii irratti tajaajila dijitaalaa akka argatan kan dandeessisudha jedhame. Afaanota haaraa deeggaraman keessaa Afrikaans, Akaan, Hawusaa, Keenyawaard, Kiswaalii, Sassatoo, Saatsawaanaa, Waloo, Yurubaa fi Isuluu akka jiran ibsameera. Kunis fedhiin tajaajila dijitaalaa afaan Afrikaa keessatti dabalaa dhufuu isaa kan agarsiisudha. Fooyya'insi kun fayyadamtoonni Afrikaa afaanota biyya isaanii irratti salphaatti teekinooloojii artificial intelligence fayyadamuu akka danda'an gochuuf akka kaayeffate ta'uu dhaabbatichi ibseera. Egaan kabajamtootaa fi hordoftoota qophii hundee miidiyaa odeeffannoon hanga har'aaf qabanne kan gammaa ture. Waan waliin turtaniif galatoomaa jecha hanga odeeffannoo biroo walitti dachaa nutti nagaaf nu tura.